kottaati ana duukaa bu'aa. Ni qabeenya isaatiin of jaju qabeenya isaa sana dhiisee Kiristoosin duukaa bu'u inni gooftaa Yesuus Kiristoosin duukaa bu'uu kan dandeenyu wanta biyya lafaa kana ganuu numa barbaada. Keessa keenya wanti jiru bakki boqonnaadhaa keessa keenya jechuudha. Bakki boqonnaa Yesuus Kiristoos keessa keenya waan ta'eedhaaf. Wangelani bilisomne Wangelani ifagare Wangelani mirgargane Wangelani babandane bilisomne ifagare mirgargane babandane bilisomne ifagare mirgargane babandane. Maqaa isaa keenya gooftaa Yesuusin nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota daandii wangeelaa showuu biyya alaa fi biyya keessaan sagantaa keenya hordofaa kan jirtan akkuma kanaan dura qophiilee garagaraan qabannee dhiyaachaa turre har'a immoo dubbii sagalee wangeelaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Ani Qalbeessaa Tarrafaan jedhama. Sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin guyyaa irraa waliin hirmaanna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4:18 gubbaarraa maqaa isaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Boqonnaa 4:18 gubbaarraa Yesuus ciisaa bishaan Galiilaa bukkee utuu deddeebi'uu obbolaa lamaan Simoon isa Phexros jedhamuu fi Indiriiyaas obboleessa isaa kiyyoo isaanii bishaanitti darbachuutti jiruu iyyuu arge. Isaan qurxummii qabduu turan. Yesuus na duukaa bu'aa anis nama kan walitti qabdan isanan godha isaaniin jedhe. Achumaan isaan kiyyoota isaanii achitti dhiisanii isa duukaa bu'an. Inni achi adeemee obbolaa kan biraa lama Yaaqoobii fi Yohaannisin ilmaan Zabdiyoos abbaa isaanii Zabdiyoosii wajjin bidiruu isaanii keessatti kiyyoota isaanii utuu tolfatanii arge. Isaan in waame. Achumaanis bidiruu isaanii abbaa isaanis dhiisanii isa duukaa hin bu'an. Sagalee Waaqayyootiif daqiiqaa tokko lama hin kadhanna. Ol gubbaa teessoo keerra jirta ifoomti nutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraataa bara hundumaa jiraattu yaa Waaqayyo samii amma naga'u nurra keessee dachee amma naga'u nu jalatti hafte yaa gooftaa guyyaa hundumaatti hafuurri kee ayyaanni kee nu geggeessee naannoo warra Waaqayyoon sodaatan ergamoota Waaqayyootu buufata jedha dubbiin kee nu gargaartee nu wajjiniin taate yaa gooftaa amma immoo ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos sagalee kee isa jiraataa yaa Waaqayyo isa onaa malalisiisu yaa gooftaa ilaa kallattii hundumaatiin akkati yaa Waaqayyo gara keenyatti ergitu akkatti nu jajjabeessitu akka nuti yaa Waaqayyo haala keessa jirru keessa yaa Waaqayyo gooftaa garoo fi keetti akka nu buttuuf dhugaan dubbii keetii maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin olii waaqarraa nuuf haa dubbatamu. Yaa Waaqayyo gooftaa ananis na gargaari hanga dhumaatti nu wajjiniin ta'ii maqaa fayyisaa keenya gooftaa Yesuusiin ameen. Akkuma kutaan ammaa dubbise kana keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 4:18 gubbaadhaan dubbise. Kutaa kana keessatti gooftaa Yesuus Kiristoostu bartoota warra jalqabaa yookaan immoo bartoota isaa keessaa warra arfan waame sana kan inni dhugaa ba'u sagaleen Waaqayyoodha jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee ciisaa bishaan Galiilaa bukkee utuu deddeebi'u jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos bishaan irra hin deema naannoo bishaanis hin deddeebi'a. Haa ta'u iyyuu malee ituu naannoo sana deddeebi'u namoota lamatu arge. Isaanis Indiriiyaasii fi Simoon Phexrosiin kan jedhamutu arge. Isaan kun immoo qurxummii qabduu turan. Isaan hojiin isaanii qurxummii qabduu turan. Haa ta'u iyyuu malee gooftaan Yesuus Kiristoos naannoo sanatti isaan arge. Kana booddee isaan waame. Amma inni gooftaa Yesuus Kiristoos isaan gaafa waamu kottaati ana duukaa bu'aa. Amma kaleessa dheengadda jarri kun kan isaan ittiin beekamanii wanti isaan ittiin beekamtiin biyya sana keessatti kennamee fi qurxummii qabduudha. Qurxummii namni qabu tokko immoo yeroo hundumaa hojiinsaa galaanarra adeema. Yeroo hundumaa hojiinsaa galgalaaf ganamni yeroo aduun hin jirre yeroo gaaggidduun hin jirretu adeemee raatetu qurxummii kana qaba. Haa ta'u iyyuu malee baay'ee dadhabaniiru. Baay'eetti rakkoon ulfaataa hedduu dabarsaniiru. Haa ta'u iyyuu malee yeroo isaan argatanii jira yeroo isaan hin argannees jira. Haa ta'u iyyuu malee kanaaf
kottaatiin duukaa bu'aa kaleessa dheengadda qurxummii qabaa turtan har'a garuu kan nama qabdan isin taasisaa jiran mata duree akkana jedhu irratti walii wajjin ilaalla Kiristoosin duukaa bu'u haa ta'uyyuu malee namoonni kun qurxummii kana qabaniitu jireenya isaanii borii kana ittiin jiraatu kan biyya lafaa kana ittiin jiraatu turan wanta kana hundumaa dhiisanii raawwataniitu Kiristoosin duukaa hin bu'ani akkuma kanas immoo ilmaan Zabdiyoosiif Zabdiyoosii isaanis qurxummii qabduudhaan beekamu Yohaannisiif Yaaqoob jechuudha isaanis qurxummii qabu turan gaaf tokko gooftaa Yesuus Kiristoos gaafuma sana jechuudha isaaniinis kottaatiin duukaa bu'annaan qurxummii isaanis namoota isaanii wajjiniin hojjetanis abbaa isaanis hunduma isaanii dhiisanii raawwatanii Kiristoosin duukaa bu'an ilaa yaa obboleessaa yaa obboleettii wayi tokkoon sitti magalgala kana yeroo kana sagalee Waaqayyoo kanan sitti himu afuura Kiristoosin keessa ta'e dubbii Waaqayyoo kanan dubbadhu Kiristoosin duukaa bu'uun waan biyya lafaa kana gananii duukaa bu'uutu irra jiraata jechuudha namni Kiristoosin duukaa bu'u qabeenya isaa horii qabu isaa beekumsa isaa kana dhiisee Kiristoosin duukaa bu'a kana jechuun wanta qabu dhiisi jechuun namni tokko qabeenya guddaa qaba yoo ta'e maatii qaba yoo ta'e namni kun Kiristoosin duukaa dhiisee dhumatu hin barbaadu jedhee dhaqee qobaatti galee yookaan immoo boollatti galee jiraata jechuu osoo hin taane qabeenya isaa kana Kiristoosin irra caalchisuun irra hin jiraatu jechuudha. Namoonni yeroo tokko keessatti wanti nu hubannu bal'inaan wanti nu kutaa kana keessatti hubannu waa'ee qabeenyaa yookaan immoo isaan qabeenya kanaan beekamu qurxummii qabaniitu ittiin jiraatu biizinesiidha jechuudha yeroo sanatti jechuudha. Har'as biizinesiidha. Haa ta'uyyuu malee isaan Kiristoosin nu wayya jedhaniitu Kiristoosin duukaa bu'an. Har'a wanti gooftaan Yesuus Kiristoos nurraa barbaadu inni qabeenya isaatiin of jaju qabeenya isaa sana dhiisee Kiristoosin duukaa bu'u inni horii isaatiin of jaju horii isaa sana dhiisee Kiristoosin duukaa bu'u kanaadhaan inni gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatu haa ta'uyyuu malee saba Waaqayyoo wayi tokkoon isinitti yeroo kanatti jechuudha baay'een qabeenya isaa Kiristoosin irra caalchifata baay'een beekumsa isaa Kiristoosin irra caalchifata baay'een humna isaa Kiristoosin irra caalchifata waan aduu gadii kanatu caalchifata kana miti garuu aduu garas jireenyi wanta jiruu fi wanta biyya lafaa kana hunduma Kiristoosii gaditti ilaalletu Kiristoosin duukaa buutu irra jiraata. Akkamittiin Kiristoosin duukaa bu'uu qabna kan jedhu irratti immoo namni Kiristoosin duukaa bu'uu akkamittiin hin danda'a kan jedhu keessatti maatii ofii dhiisanii Kiristoosin duukaa bu'uu jechuudha. Maatii ofii dhiisanii Kiristoosin duukaa bu'uu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kutaa amma dubbise kana keessatti Zabdiyoosii abbaasaas jechuudha. Abbaasaa kan isa gargaaru kan wajjin hojjetan hunduma isaa dhiisanii raawwatatu Yohaannisii fi Yaaqoobii gooftaa Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'an dhiisanii jechuudha. Ganuu nama barbaada jechuudha. Wanta biyya lafaa kana ganuu nama barbaada. Cubbuu isaa ganuu nama barbaada. Qabeenya isaa ganuu nama barbaada. Jireenya isaa ganuu nama barbaada. Gannanii raawwataniitu Kiristoosiin duukaa bu'uudha. Maatiyoos boqonnaa 8 gubbaarraa lakkoofsa 18 gubbaarraa naqinnan dubbisa. Yesuus tuuta sonaan baay'ee naannoo isaatti yommuu argee gara gamaatti haceen bartoota isaa hin abboomne. Barsiisaan seeraa tokko immoo gara isaatti as ba'ee barsiisaa garuma ati dhaqxu si duukaan bu'a jedheen. Yesuus immoo wangoonni boolla qabu simbirroonni mannee qabu ilmi namaa garuu lafa mataa isaa itti hirkifatu hin qabu jedheen. Kutaa kana keessatti sagalee Waaqayyoo wanti inni dubbatu jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos tuuta sonaan baay'ee jechuun namoota hedduutu duukaa ture waan ta'eef gara gamaatti isaan ceesiseetu Gooftaa Yesuus Kiristoos achi keessaa bartoota isaa abboome jechuudha. Barsiisaan seeraa tokko jechuudha. Barsiisaa garuma ati dhaqxutti si duukaa bu'aadhaan barsiisaa seeraati. Barsiisaa seeraa jechuun baay'ee nama beekamaadha jechuudha biyya sana keessatti jechuudha. Barsiisaan seeraa sun baay'ee nama beekamaadha. Filsifinaa biyya lafaatiin seera barsiisuudhaan baay'ee nama baay'ee beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee ka'eensi duukaa bu'eenaan wangoonni boolla qabu simbirroonnis mannee qabu ilmi namaa garuu iddoo mataa isaatti hirkifatu hin qabu jedheen Gooftaa Yesuus. Kana jechuun Gooftaa Yesuus Kiristoos wanti inni kana jedheef keessa namicha sanaatu hin taane jechuudha. Keessa barsiisaa seeraa sanatu sirrii miti waan ta'eef iddootti aara galfatu hin qabu Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf wangoonni boolla qabu simbirroonni mannee qabu ilmi namaa iddoo mataa isaatti hirkifatu hin qabu seeraanitu beekame malee wanta biyya lafaatiin beekame malee keessi isaa kana Kiristoosiif illaan isa itti aanu jechuudha. Keessa ofii Kiristoosiif kennuudha kan inni akkaataan inni Kiristoosiin duukaa bu'u jechuudha. Keessa isaa sababii Kiristoosiif illaanneefitu simbirroonni mannee qabu wangoonni boolla qabu ilmi namaa garuu iddoo mataa isaatti hirkifatu hin qabu. Keessa keenya wanti jiru bakki boqonnaadha keessa keenya jechuudha. Bakki boqonnaa Yesuus Kiristoos keessa keenya waan ta'eedhaaf. Bakki Waaqayyootti aara galfatu keessa keenya waan ta'eedhaaf
bakki Kiristoositti aara galfatu innaan keessa namicha sana argee raawwatetu wangoonni boolla qabu simbirroonni mannee qabu ilmi namaa iddoo mataa isaatti hirkifatu namichi kanumaan galchi jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee keessa keenya kanaadha iddoo hafuurri qulqulluun buufatu. Kiristoos keessa keenya buufata. Har'a yaa obboleessa yaa obboleettii keessa kee kana kennitee raawwattee Kiristoosin duukaa bu'uu qabna. Yoo keessa keenya kana laannee Kiristoosin duukaa buune yoo keessa keenya kana laannee gooftaa kana faana buune guyyaa isa dhumaatti gonfoo ulfinaa arganna jechuudha. Kanaafitu gooftaa Yesuus Kiristoos barsiisaa seeraa sanaan nama beekamaadha. Akka biyya ammaa kanaatti jechuudha nama baay'ee beekamaa jechuudha barsiisaa seeraa jechuun bara sana keessatti seeraantu bakka baay'ee beekamaa tokko jechuudha. Keessi isaa garuu Kiristoosin duukaa jiru waa'ee seeraa malee waa'ee teekinooloojii biyya lafaa malee jechuudha. Waa'ee giloobalaayzeeshinii sivilaayizeeshinii kana malee jechuudha. Kanaaf keessi keenya kuni Kiristoosin qajeeletu Kiristoosin duukaa bu'uu qabna jechuudha. Bara kakuu moofaa immoo gaafa fudhannee ilaallu bara kakuu moofaa seera lakkoofsa boqonnaa 6 gubbaarratti jechuudha. Bara kakuu moofaa namni Kiristoosin duukaa bu'u waan hundumaa dhiiseeti akkuma kana jechuudha. Yeroo achira guutummaatti boqonnaa seera lakkoofsa 6 tokko kaafne yoo dubbifanne namni Kiristoosin duukaa bu'u kan inni qabu yeroo sanatti jechuudha. Wanta dhugaatii nama macheessu hin dhugu ture. Dhugaatii nama macheessu wanta nama xureessudha waan ta'eedhaaf. Wanta jireenya isaa jeequdha waan ta'eedhaaf. Wanta hafuura qulqulluu wajjin waliin galle waan ta'eedhaaf. Kana namni godhu kanarraa fagaatu namni anaaf adda ba'e namni ana duukaa bu'u jedhaan akkuma kana immoo bara kakuu moofaa jechuudha. Reeffatti illee dhiyaatu jechuudha. Sababni isaa maatii masaa keessaallee yoo namni miidhame yoo namni gara gooftaatti waamame reeffa sana bira hin ga'u ittiin dhiyaatu harkaan hin qabu bara kakuu moofaa jechuudha. Bara kana garuu bara keenya garuu bara kakuu haaraa kana immoo Kiristoos Iyesuus erga inni dhufee dhiiga isaa nuuf lolaaseeti wanta nama xureessan wantoota akka cubbuu dhugaatii nama macheessan halalummaa jireenya gadhiisii kana hunduma isaa gananii raawwatanii Kiristoos hin duukaa bu'u. Yeroo tokko kiristaanota tokko wantoonni shawwadu jechuudha. Biyya lafaa kana irratti wantoonni nama shawwadu biyya lafaa kana irratti jechuudha. Kiristaanota nu ayyaanaan fayyina jedheetu biyya lafaa kana irratti akka barbaaddetti jiraachuu dandeessa garuu gubbaa namni dhaqee nagarre hin jiru. Dhuguma gubbaa namni dhaqee argine hin jiru garuu Kiristoos jira. Sagalee Waaqayyoo kan inni dubbatu dubbiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dubbatu kutaa kana keessattis ta'e namni Kiristoosin duukaa bu'uu barbaadu nama waan hundumaa dhiisee maatii isaa dhiisee qabeenya isaa dhiisee keessa isaa dhiisee ofii isaa dhiisee Kiristoosin duukaa bu'uu qaba jechuudha. Kanaafitu gooftaan Yesuus Kiristoos keessa namaati kan inni barbaadu. Keessumatti gooftaan Yesuus Kiristoos keessa namaa kana barbaada jechuudha. Keessi keessan saba gooftaadha. Kiristoosiif hin taane taanaan har'a ani qalbeessaan ofan ilaala. Har'as saba Waaqayyo of ilaala. Keessa keenya kana Kiristoosiif qulqulleessutu nurra jiraata. Jireenya koo kana Kiristoosiif qulqulleessutu nurra jiraata. Lafi gooftaa Yesuus Kiristoos bulu keessa garaa hawwiti maan ta'e. Gaafa ilmaan Eesaayi dibuudhaaf gooftaa Yesuus Kiristoos Daawitiin barbaade sana Elihaab ofitti waamee ofitti gaafa waamu namoota dibuudhaaf namoota babbareedoo namoota bifa qaban namoota ogeeyyoonni baay'ee kan ta'an ilmaan sana keessaa nyaatan ati bifaa fi irra keessa ilaaltaan gara keessan ilaalaa gooftaan kan inni ilaalu keessa namaati keessa jireenya keenyaa kana ilaala gooftaa Yesuus Kiristoos kanaaf keessa keenya sirreessine daandii keenya sirreessine wanta gooftaan jibbu jibbine gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'uu kan dandeenyu Waaqayyoon nu gargaaru har'aaf sagalee Waaqayyoo qabadhee isiniif yaadde kanuma irrattan xumuraa torban sagantaa keenya guyyaa irraa kanuma irrattanii goolabaa. Akkuma kana hordoftoonni sagantaa keenya viidiyoo garaagaraatiin barnoota dubbii sagalee Waaqayyoo akkuma kana yeroo yerootti qabannee isiniif dhiyaanna sagantaa keenya akka hanga dhumaatti akka nu hordoftan isiniin jenna nagaa Waaqayyootiin tura. Gara Waaqayyootti ol fudhadhaa eebbas fudhadhaa Waaqayyo sinaa eebbisuu sinaa eeguus Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsuu isinitti haa araaramus Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisuu nagaa isaas isiniif haa kennu. Waaqayyo Abbaat kan Ilmaat kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokko. Ameen.